فيني في ملقا كيان الرافو ودي وصونا فيتي ملقا كيان فوتا انجري لما زمانك أنا هذا ايه وانا فيني ملقا كيان فوتا ودي وصونا فيتي ملقا كنكوني فوتا هاتي نمفيتو والله بالله سجالتنا hedduu si jaaladhallee hedduu si kabajallee kan rabbiinatti argu an biyya galuu hin danda'u ati biyya kana dhufuu hin dandeettu an keeniyaan akkana wayisee waa dhaquu danda'a wayisee aan silaa otoo sanuu dhiiroo sanuu dhaquu danda'anii an dhaquu danda'a akka dhaquu danda'anitti dhaquu danda'an hin dhufedhaa nyaan silaa galee dhaqaan hin ta'u naan jedhu sababii wallaaluma kanaatiin dhagaa of keessa dhagaa of keessa faana achumaa inni mallaqa dattiin didee bakka garaan na citaa dhufe mallaqa na harka dideenna. Waan biraatti jira saniiti. Mallaqa na didee mallaqa na harka dinnaan itti aaraa dhufe. Itti aaree garaa irraa kutataa dhufe bakka na aarse bakka na jibbisiisaa dhufe bakka mallaqa osoo na harka dideen na jibbisiisaa dhufe. Jibbaa. Nyaatamuu dhabaa. Gaaf kan dhufe akkuma tasaa rabbiin kiyya na jarjarsee. Intaloon takka mana na bira dhufte akkuma jirru sanitti mana na bira dhufte vaayibarii kiyya saniini adda vaayibarii banatteesi banatte lakkoofsuma kiyya saniin hin danda'a imoof wannoo yeroo san hin danda'ama imoodhaa fi vaayibariin dabilii banachuu ni dandeessi na bira teetteetu maalle wannoo kiyya saniin adda banatteesi gaaf kannatti dawwalte dawwaleenni dawwallaan adaa isin achi jalaa kaaste isinti jalaa kaaste akkana jaarsa qabdi maali akkasiyyoo jaarsisii akkana lakkoofsa jaarsisii kenna itti haasa'i maal godhu akkas ta'e asii fuutee lakkoofsa gurbaa hojjeessaa fuutee akkasitti gara dandee akka fuutee itti kennite fuutee itti kennite itti waliin haasa'ee jaartii xiyyaa jaartii xiyyaa'ee sagaletti tana fuudhee nafatti as ergeeti waan biraallee naan hin jenne hadhaan alaatti anaaf ummaatii yanaan jedhe biroo kima keessa na kaayee walitti hin deemne anaaf walitti ture eegaan illee waa hunda baradhee waa hunda fixee maal jedhee waa hunda fixee lafa gahee silkiillee intarneetii kana garamiin akka deebisan minaamina kana baradhee jedhe karaa feesbuukiitiin xalayaa natti erge xalayaa fuudhaa jaartii fuudhaa jira biyyuma san keessatti ta'ee. Namaan ibsatti arguu danda'are. Akkana guyyaa kanarra akkana waan akkanaati guyyaa kan koo gammadii naan jedhe. Mala ittiin si ga'e illee hin jenne lamiin ittiin si ga'e illee hin jenne biroo kirra na baasee naan jedhe bee. Lamiin ittiin si ga'e illee hin jenne bakka ittiin si ga'e illee hin jenne aniin xiyya miisee jettii isaa akkanuma gallaaleetu maali. Afaanatti xiyyaa soot wanta kan dubbanne nama jedhama. Ta yeroo san garaan na cite dhiiraa waliin ni haasaya malee jaalalli na qabu. Ni haasaya malee ni haasaya jaalalli na qabu. Garuu numa haasaya jaalalli na qabu. Ginammoo dhuftee 2025 fi 2025 kana keessa na qabu 25. 24 xumurarraa na eegalte agam mana jirti gabaa amma reef diqoosii coggaarra onneen biyya basa diqoosii reef karaa fudhataa jiru taasa osoo nama takka hin amanin jechuudha ginammoo wanni ani san daganneen ammallee bakka jirtutti jireenyi isatti haa toltu jedhee isa amanu yoo jiraate mallaqa sana osoo narraa fuudhee achiin illim jedhee ni danda'aman nama biyya baqaa keessa jiru nama biyya baqaa keessa jiru biyya rakkinnaa keessa jiru mallaqa kiyyan harka dide gatii mallaqa kiyyan harka dideef anuyyuu kan isa cufee anatu dura cufee iyyuu laa osoo nama hammaa gadhiidha yeroo ammaa mujirima kana kaatee qala'uunarraa godhe bilookiina godhe malabbaa kiyya ta'a wallaahi billaahi aniin tiyya yoo kana bifti tiyya ruuzii akka malee kana nyaadhe oobarii nadha'e wantichi waan godhu waan dhiisuun beeku wallaahi billaahi dubartiin hedduun barakkatiin nyaattamte. Abimti waa takka argaan jiru saasani lafa yadattaan akka ammaa kana osoo taate eesirri sammuun na banamaadha akka ammaa kana osoo taate sammuun na banamantuudha amma osoo taateeti akkasitti osoo na dhufe iyyuu amma ishiin jedhu ammaa kana jechuun yeroo san bara wanni tokko hin jiru bar wanni takka namni tokko wanni ati argitee barumsarraa fudhattu hin jirtu ani waa takkan argu warra Suudii kana bicha sanuu feesbuukii gubbatti
warra ijoollee Suudii jiran kana bichaa qaama dubartii qullaa gadi buuran kana qofan arga malee nama takkaan arga. Amalee nama takkaan walitti hin dhiyaatu. Dubartimatu garuu dubartimatu nu nyaate ana dubartimatu narratti dalage. Orguma sanii dubartii jibbiya. Dubartii bantu. A'udhu billah min dubartii. Wallahi ergema sanii dubartii jibbiya. Abduu wallahi dubartii. Ani dubartiin dheessuun bareeda. Ay. Qowwaan isii haa fagaatu dubartii wallahi dubartii moo a'udhu billahi mina sheexana rajim. Gisee dubartii laa yaadadheetiin jedhu miliikii wayya dubartii irraa. Waan akka summii dubartii. Sharruma walii yaadde malee keerii walii feesi. Silkii isiitiin itti haasayaa dhaqee mucaa waggaa meeqa waliin haasofne waggaa meeqa Itoophiyaatti wajjin haasayaatiin turre waliin mucaa kutaa 6 qabnee kutaa 10 waliin baranne silkii isiitiin bar bilbilee fi erga biyyaa bahe silkii isiitiin bilbilee itti haasayee itti kaaqee gaaf kan tikeetti murattee galtee biyyatti itti heerumte bar. Wallahi. Ani kajian garuu dubartiin akkasii sun biqilaa qabaachuun isaanii bareedaadha. Booda akkasuma godha namni sun jettee yaaddu. Dubartiin cubbuun sodaattu bar maal taate? Dubartiin cubbuun sodaattu bar. Mis jira wallahi rakkoodha. Wallahi dubartiin cubbuun sodaattu a'uuzu billah maal taate? Hiriyyittii xiyya takka hiriyyittiin maan isiidha akkana bira teettee isii teettee shiishaayyuun harkiftu mucayyooni. Teetteetuma ijoollee waliin juusii minaamina kana dhuddu. Silkii makana kaameraa akkana irratti deeffattee akkanatti isii teettu bara afoo isii teettee akkanatti akka nama silkii haasa'uu ta'a. Akkana viidiyoo waraabdee obboleessa isii akka hiriyyaa ofiitti isiin obboleessaa wal barsiifte. Ka isiin obboleessaa wal barsiifte hiriyyaa jettee obboleessaa wal barsiifte. Intalli teessan akkana sakkarte akkana gooti jettee shiishaadhaa fi biiraa minaamina homaa kanaa waliin waraabdee obboleessatti ergite. Maatii irratti jechuudha haadhaaf abbaa irratti. Dubartiin ma'uuzu billaa. Ani saniif ammaan kana amala kiyya keessatti bilbila kiyya namni yoo keessa isaa ilaalu waan rakkoo hin qabu mitiyaatuun footoo akka malee akkasitti kiyya irratti kutee biyya kun sodaadhas hin qabus bilbila kiyya rakkoo hin qabu footuma saahiboota kiyyaa fa'aa baay'ata malee. Ani garuu bilbila namaa kaasee takkaa tuquu natti tolu amma. Dur osoo beelin kaasee laala. Dhiiraa waliin akka barbaade ta'uu na wayyaan. Dhiiraa waliin akka barbaade yoo ta'e jaakiyyaa miti dubartii shaashii mataa qullaatti naaso'an. Mataa qullaa dubartiitti naaso'an. Dhiiraa waliin inshaallah bodiidhaan yoo itti haasa'e dantaa kiyyaa miti. Wallahi. Ani waan jiilesitti maraggeeffadhu gaa intala adaadaa kiyyaa dooteetti rabbi araamatuuni suudii sadi bakka takka gallaa. Rabbuma shakkinaan jedhe gaafa jaarsikka malee na kadhatu jira yaa'ii minaamin oduu baay'eetu jira si galee. Isaanillee na duuba waa hedduu dadhagaa jira waan isaan dabbaru waan ani dhagee. Kazaa yeroo siimuus bilbila isaan kaasee waastaabbii keessa bismillaa godhee seenu obboleessa kiyyaa duwwaa waliin barreessitu hedduun arge. Isaan anumaaf yaadanii barreessan malee hammeenyaaf hin barreessin. Akkamitti obboleessi kiyya osoo ananaan gaafanne deemee ishee wajjin barreessaa bilbiluma kiyya gafuudha obboleessa kiyya arrabaan toluu godhee bilookii cubbaalii isa kiyya siimuu kiyya. Eega gaafa saniitti ani hiriyaa dhalaas hin fedhu kaayyoon talti suffira kiyya. Ammallee bilbila namaan tuqan bilbila namaan du'a malee kaasee laalus yoo banteen akkanatanii akkasuma qabee dhaabbadhee seenu. Keessattuu yeroo ammaa yeroo namni hicciitu walii jala deemu bar chaatiin takkitti namni amma haadha faatee maa naan dawwallee naan jedha bar haadha faatee ati maa naan dawwallee silaa silkiidhaan illee dubbattu silaa waallee heeloon jettu silaa waallee akkas hin jettu alaa habiibi addaati waliin haasoftee hiriyyaadha jeefa kan kee itti himtee boru ammoo abbo nuti icciitii sii beennaa icciitii kan keessa beeka maan hin dawne aqalloo aqala shaalloo siin jette dhufte atummaan itti himattee bar koodeetiyya hiriyyaatiyya jettee itti himattee kaate dhuftee gaaf kaan caalluka kana ka irraa hin dhiqatin kana jechuudha kan luka suudaanii ka fakkaatu kana ka hindhaa kana gurraacha kana fiddee afaan sigeetti. Dubartii moo eebate yoo du'e reeffa kiyya dubartiin akkanaan inni dhaamataa du'aa yoo akka tasaa du'u baadheetiin inshaallah wannoodhaan dhibame yoo dhibame jechuudha. Dubartiin akkanaan dhahaarsinee jedhee himataa du'a. Innante qaama kiyyarraa na hamatti gaafa kaan bunaan na dhuddi.
Qaama kiyya kan akkana ilaaltee na hamatti. Nama saayibuu munu ahuma hammeen yan qabu garuu garaa kan jedhu dhokfachuun gaarii. Abibti ilaalaadha. Anu namatti dhiyaachuun fedhu. Namatti dhiyaachuun fedhu. Ani dur hiriyaa dhiiraa saayiboota dhiiraa baay'isan ture. Ammaan kana saayiboota dhiiraa illee jibbe. Dubartoota illee haa jiraatanii waan wajjin haasa'u jira, waan wajjin haasa'u hin jira. Of eega bakka. Dhuma carrashaa. Abibti dhiirri maal si goote? Dhiirri yoo atta sanuu yoo waa'ee jaalalaa keessa galte dhiirri waan takka qofa lamaan qofa jira akkifti. Haala balazaa maal? Dur saayiba hedduun qabaa. Namatu beektaa yeroo wajjin haasa'u. Dhageeffadhu. Karaa dhiirri ittiin dubartoota yeroo baay'ee osoo dubartiin hin beekne dhiirti dubartii seentuun. Lubbuutii asii fannifamee si sakkalamee akkasii ta'e dhiirri siin seene. Dhiirri karaa kamiin si seeneetiin limmoo ta'ee si seenee gaafa si keessaa bahu ammoo bofa ta'ee si keessaa baha dhiirri akkasii. Bofa ta'ee si keessaa sanuu bofa normaal osoo hin taane xaraa ta'ee si keessaa bahe. Akkam beektaa gaafa jalqaba si dhufu an obboleessa keetiin amani siin jedha. An obboleessa keetiin amani. Obboleessa kan keeffadhaa addunyaa kan boruu qiyaamaa. Malee na amanii siin jedha. Wanta kanarraa hin yaadin na amani. Obboleessa keetii ani. Wannuma tokko hin yaadin. Bitaanis ta'e mirgaanis ta'e wanta kan yaadin. Ati obboleessa fudhattee obboleessa jetta. Amma achii qabda. Gurraattiidha aadaati. Gurraattii keessayyuu inshaallah maal sinaa jedhu harka keessa sagalii walakka fakkaadha. Achuma an obboleessa kan keetiin amanii siin jedha. Gaaf kan guyyaa lammaffaa yookaan guyyaa sadaffaa sitti daawwata. Haatee waa nyaattee mucattii siin jedha. Mucattii kan waa nyaadhu. Uummata akka hin yaadin. Anas sii jira. Oma barbaade tana anas sii jira siin jedha. Gaafa guyyaa rafaa guyyaa shanaffaadha ammoo nama kanarraa illee fagaadhu siin jedha. Nama ofii shakkee waliin jiraatti nama shakkee bahe waliin jiraachuuf hin oolanii waan shakkeen si gorsa malee si jejeeti miti. Namoota kanneen irraa fagaadhu ati foon kan keessi fayyaa namatti waa haasofte namatti waa himatte ati foon kan keessi qulqullu namoota kanneen irraa fagaadhu anas siin jedhe. Anumatu siin jedhe namoota kanneen akka bineensaatitti irraa fagaadhu siin jedhe. Ati miskiintittiin tantee irraa fagaatta nama hundaan citta. Gaaf kan achumaa dhufee gaduma dhufee wallaahi rabbumaan na haa eegu malee jaalala na qabsiisaa jiraachuun ooltu siin jedha. Rabbummaan bichaan na haa eegu malee jaalala na qabsiisaa jiraachuun ooltu siin jedha. Jijjiirame beeka obboleessi kutee gara biraatitti wada gadalu. Jaalala na qabsiisaa jiraachuun ooltu siin jedha. Thank you galatoon boos. Jaalala na qabsiisaa jiraachuun ooltu rabbi na haa eegu malee siin jedha. Ati bakka ammattuma dhiiftee numa carrata dubartiin baay'ee didee hin jettu beeki. Dubartiin nama kamiyyuu didee hin barbaadu hin jettu bar. Macaallisee qabamti. Jettee man cadhifti. Inshaallah ammaaf abbaa manaa takkaa miti 50 illee hin qabaatin osoo ta'ee 50 qabaatan taate. Wa'allee hin jettu jettee nama cadhifti. Tammaan bar waa dhiirti taaf gootullee jaartii nama tanallee fireentii nama tanallee bar. Wadumasiin achinarraa godha abboo. Wallaahi hin barbaadu achinarraa godha. Osuma afaan kanaan achinarraa godha osuma itti waa hunda fixatti dubartiin. Amma achuma gaaf kaan obboleessi jijjiiramee jaalala na qabsiisaan ooltu jedha. Wallaahi anallee irratti na baasu malee gara suma deema.